Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanalii keenyaa har'a kan waliin ilaallu tokko tuqaa lama the discipline of history kan jedhu waliin ilaalla. Akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. As a body of knowledge, history qaama beekumsaati jechuudha. History is a branch of social science. History jechuudha damee saayinsii hawaasaati. That deals with what a human being did in the past. Dhalli namaa yeroo darbe keessa maal hojjete, waan darbe keessa maali kan inni hojjete kan jedhu qorata jechuun. It study change in the development of the past society, political, economic, social and cultural life. Yeroo darbe keessa past society amma akkam akka ture, political akkam akka ture, economic akkam akka ture, social maal akka ture, cultural life maal akka ture kan qoratudha jechuudha. Eenyu history. Tokko tuqaa lama tokko the importance of history. Barbaachisummaa history yookiin faayidaa history jechuudha. History helps us know about the past. History yeroo darbee baruudhaaf nu fayyada jechuudha. Understanding the present yeroo ammarra jirru kana hubachuudhaaf. And for the future development guddina keenya gara fuulduraallee maal tilmaamuudhaaf jechuudha. Isaan kanaaf nu fayyada. History waan yeroo darbee hubachuuf, seenaawwan yeroo darbee hubachuuf, akkasumallee amma maalirra jirra kan jedhu hubachuuf, akkasuma immoo gara fuulduraatti maal taana kan jedhu tilmaamuuf kanaaf nu fayyada jechuudha history. It also allow us to understand national and international issues. Akkasumallee maal akka hubannu nu godha, waan biyya keessaa fi waan biyya alaa jiran akka hubannu nu taasisa jechuun. Including democratic principle and nationalism. Akkasumallee principles democratic fi nationalism isaan kanallee dabalatee jechuun akka hubannu nu taasisa. History can also help us develop the necessarily skill for collecting and analyzing information to reach a conclusion. Akkasumallee maal godha jechuudha, maal keenya guddisa, iskilii akka nuti guddifannu nu taasisa jechuudha. Iskilii akka nuti guddifannu, dandeettii maalii akka guddifannu nu taasisa. Waan tokko walitti qabachuu, information walitti qabachuu, odeeffannoo walitti qabachuu, akkasumallee analyze gochuu, information xiinxaluu, akkasumallee information walitti qabachuu fi information walitti qabanne sana immoo maal gochuu jechuudha, conclusion irra akka geenyu nu taasisa jechuudha. Conclusion yeroo golobarra gahuu kana yeroo jennu madamdamaa isa jennu jechuudha. Afaan Amaariffaatiin jechuudha. Dimiddaameerra akka nuti geenyu nu taasisa jechuudha. Golobarra akka nuti geenyu maal gochuudhaan iskilii information walitti qabu, akkasumallee information xiinxaluu akka nuti guddifannu ta'a. Information sana immoo isa walitti qabanne sana, isa analyze goone sana immoo akka nuti golobarra geenyu, xumurarra akka geenyu nu taasisa jechuudha. Iskiilota kana dandeettiiwwan kana guddifachuudhaaf nu gargaara jechuudha. So it helps us live our life as conscious citizens activity participating in shaping our future. Akkasumallee egaa lammii dammaqinaan waan tokko hirmaatu, kan waliin hirmaatan kan baratan ta'anii keessatti jechuudha. Civikii keessatti kan baratanidha. Civiksii keessatti jechuudha. Dammaqinaan hirmaannaa uummataa kan jedhu jechuudha. Uummata kaka'oo akka ta'an, dammaqoo
kan ta'an jechuudha. Kan akkasii uumuu keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha history'n. Akkasumallee shape nu gochuudhaaf gara fuulduraatti shaping our future shape nu gochuudhaaf kan kallattii nu buusu jechuudha. Kallattiidhaan hiikaa isaa ta'uu baatus kan maal godha jechuudha kallattii nu buusu. History teach us critical skill. History'n maal nu barsiisa jechuudha yaada gadi fageenyaa akka yaadnu nu godha jechuudha. Studying history helps students to develop essential research skill. Yeroo baratan akkasumallee daa'imni yookiin ijoollee yeroo history baratan maal guddisa jechuudha. Dandeettii maalii isaanii guddisa? Dandeettii waa qorachuu isaanii ni guddisa jechuudha. History helps us understanding the present better and provide a sense of identity. History'n maal akka hubannuuf nu gargaara jechuudha. Waan ammarra jiru caalatti hubachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha history. Inni taanu tokko tuqaa lama historiography and historical interpretation. Inni taanu tokko tuqaa lama historiography and historical interpretation. Historiography yoo ilaallu, historiography study how knowledge of the past is attained and transmitted. Historiography'n waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Knowledge'n beekumsi yeroo darbee akkamitti kan inni argame akkasumallee akkamitti kan inni transfer ta'e akkamitti inni gara kanaatti ce'e sammarra jiru kanaatti kan inni ce'e kan jedhu qorata jechuudha. Akkamitti beekumsi sun kan argame akkamitti immoo kan inni bara sanarraa gara bara kanaatti kan ce'e kan jedhu kan qoratudha jechuudha. Eenyudhaan historiography jechuudha. The world's oldest written history come from China. Egaa the world's oldest written history comes from China. Jalqaba kan dhufe egaa eessarraati jechuudha? China irraati jechuudha. Kan inni dhufe history'n jechuudha. History'n barreeffama kan dhufe eessarraati? China irraati jechuudha. Archaeologists have discovered record of China's history written before 1000 BC. Archaeologists maal argatan jedha? Barreeffama China argatan bara 1000 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Ancient Greek historians, notably Herodotus and Thucydides, introduced the organized study and narration of the past. Historian warri Greek durii jechuudha. Historian yeroo jennu egaa warra seenaa barreessan jechuudha. Wanta darbee waa'ee seenaa isaa barreessan. Kanaaf warri historian warri Greek durii jechuudha. Herodotus fi Thucydides maal kan isaan lafa kaa'an jechuudha. Qorannoo organized ta'ee fi organized kan ta'ee fi akkasumallee narration organized ta'e narration yeroo jennu seeneffama. Qorannoo organized ta'ee fi qorannoo qindaa'aa ta'ee fi seeneffama qindaa'aa ta'e waa'ee darbee barreessaniitii jiru, lafa kaa'aniitii jiru. The term first use attributed to Herodotus 484
up to 425 BC, who is often the father of history. Egaa yeroo jalqabaatiif kan barreesse eenyudha? Herodootsidha. Yeroo jalqabaatiif kan barreesse Herodootsidha. Kanaafuu maal jedhameera? Father of history jedhameera jechuudha. Father of history eenyudha? Herodootsidha. Erga inni barreessee booda immoo Thucydides maal jedhe? Maal godhe? Maal barreesse jechuudha? Critical and accuracy. Gadi fageenyaa fi kan sirrummaa qabu barreesseetii jira jechuudha. Waa'ee wanta darbee irratti jechuudha. Waa'ee seenaa wanta darbee irratti waan gadi fageenyaa fi waan sirrummaa qabu barreesseetii jira. Yeroo jalqabaatiif kan barreesse eenyudha? Herodootsidha. Itti aansuudhaan kan barreesse immoo Thucydides isadha jechuudha. History emerged as an academic discipline in the second half of the 19th century, first in Europe and then other parts of the world. History akka barnootaatti kan kennamuu eegale, akka barnoota history amma barachaa jirtan kun kan inni eegale jechuudha. Akka barnootaatti kan inni kennamuu eegale walakkeessa jaarraa 19ffaa keessadha jechuudha. Jalqaba irratti Yurooppii keessattidha. Itti aansuudhaan gara biyyoota addunyaa birootti kan inni tatamsa'e jechuudha. Leopold van Ranke nama haga kana jiraatedha. 1795 haga 1886 nama jiraatedha. The German historianidha. Namicha biyya Jarmanii, historiaanii biyya Jarmanii jechuudha. Established history as an independent discipline. Ranke is considered the father of the modern historiography. Egaa namichi biyya Jarman kun historiaanidha. Maalni kan inni fide? Modern historiography kan fide eenyudha? Historiaanii biyya Jarmanii kana jechuudha. Namicha seenaa qoratu kana nama biyya Jarmanii jechuudha. Maal jedhama? Father of modern historiography dha. Akka wal jalaa hin dhoofne. Father of history eenyudha? Herodootsidha. Father of history Herodootsidha. Modern father of historiography immoo eenyudha? Ranke jechuudha. For his effect to a scientific study of the past. Egaa dhiibbaanni qorannoo isaa kanarratti uume modern historiography kun argamuu danda'eera jechuudha. Ethiopia had an indigenous traditional of history writing. Itoophiyaan jechuudha yeroo dheeraadhaaf karaa aadaa jechuudha. Karaa aadaa history barreessaatii turte jedha. It made some changes from the chronic traditional in the early 20th century. Kun immoo gara chronikiitti jijjiireera jechuudha. History emerged as an academic discipline in 1960 keessa jechuudha. Itoophiyaa keessatti kan akka barnootaatti kennamuu eegale bara kana keessa jechuudha. 1960 keessa. This decade gaafa jennu waggaa 10 kan of keessaa qabudha. This decade is vital in the growth of Ethiopian historiography
Kun egaa guddina historiography Itoophiyaa keessatti jechuudha. Gahee taphateera jechuudha. Inni itti aanu immoo B'n jechuudha. Historical interpretation. Historically maal gochuudha jechuudha. Historically hiikuu. What happened in the past is endless. Yeroo darbe keessa waan ta'e dhuma hin qabu jechuudha. Waa hedduutti waan ta'eef jechuudha. Waan dhuma hin qabnedha. Yeroo darbe keessa waan darbe wanti ta'ee jiru jechuudha. Waan dhuma hin qabnedha. These historians select topic or problems they desire to study. Maal godhe jechuudha. Warreen seenaa qoratan historiaanonni warreen seenaa qoratan jechuudha. Maal godhu mata duree filatu yookiin immoo maal godhu rakkoo filatu. Rakkoo yeroo darbe keessa ture toopikii filatu akkasumallee rakkoo jiru filataniit kan isaan qoratan jechuudha. Waa'ee aadaa saba tokko irrattis ta'uu danda'a maal ture kan jedhu waa'ee waraanaa ta'uu danda'a waa'ee moototaa ta'uu danda'a. Isaan kana irratti maal filata jechuudha. Toopikii filatu warreen seenaa qoratan jechuudha. History is systematic. History is a systematic objective study of the past as a field of discipline. Egaa kanarra deddeebinee dubbanneerra historiin waa'ee wanta darbeeti kan inni qoratu jechuudha. It is a systematic study because historical study follow established rule, procedure and standard. Egaa maaliif systematic study jenna jechuudha. Seera waan qabuuf jechuudha. Yeroo history tokko qoratan yeroo seenaa tokko qoratamu maanni seenaan tokko yeroo qoratamu seera qaba. Seera qaba. Adeemsa qaba. Kanaafidha jechuudha systematic study kan jennu. Historians use specific basic method in writing history. Egaa warreen seenaa qoratan jechuudha. Yeroo seenaa barreessan maal fayyadamu tooftaa fayyadaman ni qabu. The study of history also refers to the objective pursuit of the truth. Egaa yeroo history tokko yeroo seenaa tokko barreessan maalirratti kan hundaa'e ta'uu qaba waan dhugaarratti kan hundaa'e ta'uu qaba jechuudha. In principle, historians are expected to avoid the bias, though it is difficult in practice. Egaa yeroo seenaa tokko qoratan yeroo barreessan jechuudha. Hanga isaanii danda'ametti maal avoid gochuu qabu dogoggora yookiin waan soba ta'e tokko balleessuudha qabu jechuudha. Waan dogoggora ta'e tokko amma isaanii danda'ametti balleessuudha qabu. Historical interpretation is a process by which we describe, analyze, evaluate, and create an explanation of past events. Egaa history hiikuu gaafa jennugaa maani analyze, evaluate, and create explanation of past event. Waan yeroo darberraa analyze, evaluate ta'uu qaba jechuudha. We base our interpretation on primarily and secondary or both source. Egaa yeroo seenaa tokko yeroo barreessitan yeroo qoratan jechuudha. Maanni sourcing keessan maal ta'uu qaba? Maddisa primary source yookiin secondary source yookiin immoo lamaan isaayyuu ta'uudha qaba jechuudha. Source primary source secondary source kan jedhu mata duree isa kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. Tokko tuqaa lama sadii source of history madda history jechuudha. Madda seenaa. History is the study of the past purchased by evidence arising from the source. History ga waa'ee wanta darbeeti kan inni qoratu. Maaliin deeggarame jechuudha. Evidenceedhaan jechuudha. Ragaadhaan deeggarameeti.
Evidence rising from source. Source immoo egaa primary source fi secondary source kan jedhamanii jira jechuudha. Where there no source, there is no history. Egaa source hin jiru taanaan kan irraa fudhattu hin jiru taanaan source hin jiru taanaan history hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf history tokko barreessuuf source dirqama jiraachuu qaba. Yookiin primary source yookiin secondary source jiraachuu qaba jechuudha. Source are therefore key to the study and writing of the history. Egaa source jechuudha furtuu seenaa qorachuuti yookiin immoo seenaa barreessuuti jechuudha. Kanaafuu source jiraachuu qaba jechuudha. Maddi jiraachuu qaba. Maddi nuti irraa qorannu. Most commonly, historians divided source into two broad groups. Yeroo baay'ee qorattoonni seenaa source bakka lamatti qoodu. Madda history jechuudha bakka lamatti qoodu. There are primary source and secondary source. Primarily fi secondary source jedhanii bakka lamatti qoodu jechuudha. Primary source are those that are contemporary with the event under the study. They are originally material that have direct relationship to the event they describe. Egaa primarily source kan jennu yeroo seenaan sun raawwatametti direct relationship kan qaban jechuudha. Yeroo seenaan sun raawwatametti primary source kan jennu gaa yeroo seenaan sun raawwatametti maanni wantoota yeroo sana turan jechuudha. Seenaan sun yeroo raawwatametti wantoota yeroo sana turan kana jechuun direct relation waliin qaba jechuudha. Fakkeenyaaf fudhatan kan akka mountain faa amma fakkeenyaaf fudhatan seenaa yeroo qoratan mountain ta'uu danda'a. Mountain sun yeroo jira. Fakkeenyaaf fudhatan Adwaa irratti gaarreen Adwaa irratti waraana gaggeeffameera. Achirratti gaa waa baay'ee fudhachuu dandeessu achirraa. Primary source kan jedhame jechuudha. Achirratti akka waraanni gaggeeffame achirraa meeshaalee adda addaa fuutanii achitti meeshaalee waraanaa achirratti arguu dandeessu. Achirratti akka waraanni ture achirraa odeeffannoo funaannachuu dandeessu jechuudha. Tools meeshaaleewwan kan akka coinii ta'uu danda'a. Kan akka fossils ta'uu danda'a. Kana jechuun lafeewwan adda addaa ta'uu danda'a. Waa baay'ee jechuudha. Inni kun maanni primarily source jennaan jechuudha. Kan akka diaarii faa, kan akka leetarii faa isaan kun waa baay'eedha asirratti tarreeffamaniiti jiru kunoo asirratti. Kan akka maalti? Kan akka ornamentii faa, artifacts jedhama, coins, fossils, weapons, anti-cells, rain of the building, writing material kan akka meeshaalee barreeffamaa jechuudha. Handwriting materials wantoota harkaan barreeffaman jechuudha. Isaan kun maanni photographs ta'uu danda'a. Map, video, audio, visual material isaan kun maanni taateen sun seenaan sun yeroo raawwatetti wanta yeroo sana turan maal jettu jechuudha. Fossils gaafa jennu gaa wanta tokko kan du'ee wanta sana kan tortoreeru jechuudha. Kan akka lafeefaa ta'uu danda'a. Coinii yeroo sana maallaqa isaan itti waan daldalan ta'uu danda'a. Isaan sun maal jedhamu? Taatee yeroo sanaa faana kan turan direct relation kan qaban hariiroo kallattii kan qaban jechuudha. Maal jettuuni? Primarily source jettu jechuudha. Primary source jedhama. Asirraa kun fakkeenya ilaaluu dandeessu. Asirratti silver coin of Inudibis. Isaan kun akkuma argitan coinidha kuni. Kun immoo xalayaawwan garagaraati harkaan barreeffamedha. Kun yeroo sanatti jechuudha. Isaan kanarraa maanni odeeffannoo funaanuu dandeessu jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Primarily source jedhamu.
primarily source. Secondary source no. Secondary source no isaan kamidha kan jedhu ilaallu. Secondary source are sources that contain information that is derived from primary source. Inni immoo isarraa secondary source immoo eessarraati kan inni fudhatu jechuudha. Information yookiin odeeffannoo isarraa fudhata primarily source irraati kan inni fudhatu jechuudha. In addition, they provide us with second-hand and indirect information. Second-hand yookiin immoo maanni indirect information jenna jechuudha. Secondary source dha. Maaliif direct information eenyudha? Primary source dha. Maaliif waan yeroo ta'iin sun raawwatetti wanti sun tureera jechuudha. Meeshaan sun tureera. Wanti sunis tureera. Kanaafuu isaan maal jenna? Direct information jennaan. Indirect hin jennuun immoo sakamii secondary source dha. Fakkeenya isaa ilaaltan isaan secondary source jechuudha. Maanni kan akka article, books, text books, kan akka article, kan akka book, text books. Ammasin seenaa kitaaba keessan irraa kitaaba irraa baratan kan history kana jechuudha. Seenaa biyya wayii yeroo haasa'u secondary moo primary jettu secondary dha jechuudha. Secondary dha. Maaliif secondary kan jenne kitaabni kun kan barreeffame egaa inni isin barattan kun seenaa waa'ee seenaa boqonnaa lama keessatti kan barannu jechuudha. Civilization kan biyyoota boqonnaa lama keessatti asuma keessatti kan barannudha. Gara fuulduraatti egaa kan barannu ta'a. Isaan kan barreessan eessarraati fuudhanii jechuudha. Primarily source irraa fuudhanii kan barreessan jechuudha. Kitaabni as keessatti baratan kan keessatti boqonnaa lama keessatti hin barattu qarooma Egypt, qarooma warra Greekii barreeffameeti jira. Inni kun kitaaba kanarratti kan barreeffame maanni secondary dha. Secondary source immoo eessarraati kan inni barreeffamu? Primary source irraati kan inni barreeffamu. Meeshaawwan yeroo sana turan irraa akkasumallee barreeffamoota yeroo sana turan irraa isaanirraa kan funaannamudha jechuudha. Biography seenaa kan namaa jechuudha. Oral traditional and published story. Storywan garaagaraa TV irraa dhaga'uu dandeessu akkasuma raadiyoo irraa dhaga'uu dandeessu. Isaan kun maal secondary source jedhamu jechuudha. Secondary source. Kitaaba sammuu irraa barachaa jirtan kana yeroo dubbisan seenaa biyyaas haa ta'u seenaa namaas haa ta'u yeroo dubbisan maal secondary source dha jechuudha. Move about a historical event. Fiilmii garaagaraa ta'uu danda'a. Diraamaawwan garaagaraa irraa seenaa dhaga'uu dandeessu. Inni kun secondary dha jechuudha. Oral traditional are historical. Oral traditional are historical source transmitted by word of mouth from one generation to the next. Oral traditional kan jennu egaa seenaa dhalootatti darbu maaliin afaaniin jechuudha. Afaaniin dhalootatti. Seenaa yeroo tokko ta'ee jiru tokko jechuudha. Ijoollee keetti haasoftee dabarsitoo ta'e akkasumallee ijoolleen keessan immoo ijoollee isaaniitti haasa'oo ta'e kana maal jennaan jechuudha. Oral traditional jennaan jechuudha. History can only be written based on data collected from the above mentioned source. History kan barreeffamu maalirraati jechuudha. Kan inni barreeffamuu danda'u warra kana dura maqaa dhoofne kana olitti maqaa dhoofne primary source fi secondary source qofarraati kan inni daataan walitti qabamuudhaan information achirraa walitti qabamuudhaan kan inni barreeffamuu danda'u jechuudha. Primary source fi secondary source hin jiru taanaan historyin barreeffamuu hin danda'u jechuudha. Seenaan barreeffamuu hin danda'u. Maal jiraachuu qaba? Primarily yookiin secondary source jiraachuu qaba jechuudha. However, whatever the source of information, it should be objected to critical evaluation before being used as evidence. Egaa history yeroo barreeffamu source isa kamiyyuu haa ta'u, secondary sources haa ta'u, primary sources haa ta'u,
maal ta'uu qaba? Gadi fageenyaan itti yaadamee barreeffamuudha qabu jechuudha. Akkasumallee evidensii yookiin ragaa qabatamee akkasumallee informationii isaan qabatan informationii isaanii dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba jechuudha. Primarily source have to be verified for originality and authenticity to avoid forgery. Egaa primary source illee jechuudha. Innis seeraan qoratamuudha qaba jechuudha. Innis seeraan qoratamuu qaba. Yeroo sana dhuguma yeroo sana turanidha kan jedhu meeshaan yeroo sana turan jechuudha. Toolsonni yeroo sana turan dhuguma yeroo sun turanidha kan jedhu gadi fageenyaan qoratamuu qaba jechuudha. Originality isaanii yeroo sana dhuguma turanii meeshaawwan ta'uu danda'a. Waan adda addaa ta'uu danda'a. Barreeffamoota adda addaa ta'uu danda'a. Meeshaawwan waraanaa adda addaa ta'uu danda'a. Dhuguma yeroo sana turanidha kan jedhu maal ta'uu qaba? Seeraan gadi fageenyaan qoratamuu qaba jechuudha. Maaliif dhagaa? Maal avoid gochuudhaan? Forjiitii isaa jechuudha. Maal isaa? Soba maal gochuuf? Soba yookiin immoo dogoggora akka hin qabaanneef dogoggora akka dhorkuuf akka soba dhorkuuf jechuudha. Gadi fageenyaan qoratamuu qaba. Secondary source have to be examined for the reliability of their reconstructions. Egaa secondary source'inis maal ta'uu qaba? Innis qulqullaa'uudha qaba jechuudha. Dhugaan ta'uunsaa qulqullaa'uudha qabuudha. Hagam dhugaadha kan jedhu qulqullaa'uudha qaba. Oral data should be cross-checked with other sources such as written document to be determined it is true. Egaa oral data yeroo jennu kan afaaniin haasa'aman jechuudha. Isaanis maal ta'uu qaba? Check ta'uu qabu jechuudha. Yeroo namni haasa'u namoota garaagaraa biratti garaagaradha moo tokkodha inni haasa'amu kan jedhu check ta'uu qaba. Akkasumallee wantoota barreeffaman irraa dookumentii tokko irraa maal ta'uu qaba? Mirkanaa'uu qaba, check ta'uu qaba jechuudha. Maaliifii dhugaansaa hammami? Dhugaadha moo kun sobadha kan jedhu check ta'uu qaba jechuudha. Inni odeeffamus afaaniin jechuudha. Seenaan odeeffamu afaaniin jechuudha. Because it may lose its authenticity due to distortion through time. Maaliifidha jechuudha? Yani mirkanaa'uu qabu. Yeroodhaa yerootti maal ta'a deema jechuudha? Badaa deemuu waan danda'uuf jechuudha. Amma yeroon turu seenaan sun yeroo haasa'amu maal ta'a? Irraanfatamaa deema. Akkasuma dagatamaa deema. Kanaaf barbaachisa jechuudha. Check ta'uu qaba jechuudha. Egaa viidiyoo taanuun 1.24 dating in history kan jedhu walitti deebina. Hagamma baranne keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuun dagatina. Nagaan naa tura.